Yooyyaa ammallee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufuu jalqabu. Qophii galgal kana keessatti hiriiraan deeggarsa ministeera muummee Abiy Ahmad ka Oromiyaa keessa deemuu jiru dirqimoo fedhi. Numa suba'ee fedha keenyaan xiiqiidhaan kana kan fakkaatan irratti deeggarsaa baay'ee uummanni gaafataa jira uummata kana maaliif kaamtanii jechuudhaan. Obbo Jawaar Faan lagannaa nyaataatiin guddoo laafanii jedhan. Hedduu dadhabanii jira hedduu garaa nama nyaatan akka malee. Dhuguma yoo taate immoo tana booda ni kufan wallahi har'aa'u nama shakkisiisa tana booda isaanuu ni kufan lafaa ka'uu hin danda'an. Baqattooti Eertiraa 20 kaampii Tigraay kee turte ees jirti iyyaafan. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootteen oduuteen jalqabaan guyyaarraa magaalota Oromiyaa hedduun hiriirra oolan maal jennaan deeggarsa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadiif qaban agarsiisuuf suuraaleen hedduun miidiyaa hawaasummaa irratti qoodaman akka agarsiisanitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira deeggarsaa kan irratti hirmaatan fuul feesbuuk BBC Afaan Oromoo irratti ganam kana oduu maxxansineen namoonni dhibbaan lakkaa'aman yaada kennaniin namoonni hiriira ba'anii dirqamaan ba'anii jedhan jiraatan magaalaa garroo ta'aniif warreen hiriira kan qindeessan irratti hirmaatan Abba Abduu Haajii Kaweelikii Iliyaas Mulugeetaa dubbisee dirqamaa miti ufumaan eeyyam gaafannee baanee jedha. Hiriira deeggarsaa Dr. Abiy Ahmedii fi paartii badhaadhinaa deeggaruudhaaf nuula kanaan duras yeroo 2-3 bulchiinsa magaalaa Gaaroo kana gaafannee turre hiriira kana ba'uuf turre haalli tokko nu mijaa'uu didee turaa nu jedhan jarri bulchiinsaa amma guyyaa shaniin duratti immoo nama 7 isaanii bulchiinsa magaalaa Gaaroo deemnee kantiibaa biratti uummanni gaafataa jira. Waan uummanni gaafate kanaa jennee qabxii 6 tokko dhiyeessinee qabxii kana keessaa juntaa kanaan dura uummata keenya irratti balaa buusaa ture kallattii adda addaatiin juntaa kanaan barbadeessuudhaan hadda uummanni akka barbaade socho'uu danda'u irratti misooma kana amma immoo calqabame kanas immoo itti fufee cina jaraasaane uummata Itoophiyaa kana akka tokkotti qabnee wajjin cina kaanee ba'uudhaafi kana kan fakkaatan irratti deeggarsaa baay'ee uummanni gaafataa jira uummata kana maaliif kaamtanii jechuudhaan. Numa suba'ee fedha keenyaan xiiqiidhaan wanti argame kun injifannoo kana irratti amantummaa guutummaan gatii qabnu jechaadha. Baanee maaliif hin naasisu maaliif hin hukkaamsitu waa'ee namni tokko yaada isaa bahee ibsuu danda'a. Inni balaaleffatullee bahee balaaleffachuu mirga isaati. Dimokiraatii kiraayitii isaa maaliif hukkaamama kan jedhu irratti ofii keenya gaafannee shoorsi. Ministeerri muummee Abiy Ahmad hiriira deeggarsaa kan hordofee erga dabarseen deeggarsiis waliin jiraa jedhee guutuma Oromiyaa taasifameef baay'ee sangalateeffadha ergamii addaa mootummaa uummataaf tajaajilu qofaa jedhee fuul feesbuuk isaa gubbaa maxxanse. Mootummaa gamtoomaniitti dhaabbati baqatoota UNHCR baqatoota Eertiraa 20 ka kaampii Tigraay kee jiraachaa turte eessa akka jiran hin mirkaneeffannee jette dhaabbatichi ka kaampii 4 keessaa lamqoof daawwate baqatooti tun akka hamaa jiraachuu dubbata namoota dhabaman kana odeeffannoo qabdu jennee dubbii hima UNHCR Chris Melza gaafan. There were about 8,000 in Shimalba and about 12,000 in Kaampii Shimalbaa keessaa baqattoota 8,000 akkasumas kaampii Hitsaas keessaa baqattootni 12,000 eessa akka jiran hin beekamu. Garri caalu kaampicha dhiisanii akka bahan dhageenyeerra. Kaampootni kunneen duwwaa ta'uu isaanii garuu hin mirkaneessine. Suuraan satalaayitii irraa arganne kaampiin tokko gubachuusaa agarsiisa. Odeeffannoo baqattoota kanneen irraa arganneen kaampiiwwan kanneenitti jiraachuun daran ulfaataadha. Gara kaampota kanneenitti galuu waan hin dandeenyeef waan mirkana ta'e dubbachuu hin dandeenye. Ji'oota 3 kaampiiwwanitti galuu hin dandeenye.